Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa Sao Tome and Principe waliin taphachuudhaan goolii 1-0 injifachuudhaan waancaa Afrikaa 2027 taphoota gulaallee isaatiif darbeetiin kan jiru waggoota 5 booda dirree isaa isteediyeemii dirree dhawaatti kan taphate gareen biyyaalessaa Itoophiyaa goolii 1-0dhaan kan injifate goolii dhaqaa galaa 4-0 injifachuudhaan marsaa itti aanutti darbeetiin jira. Tapha Morokootti taphatame kanaan taphataan garee biyyaalessaa Itoophiyaa dursaan taphattoota Gaatoon Paanoo Morokootti hin taphanne ture. Kaleessa garuu ammoo deebi'eetiin taphateetiin kan jiru deeggartoota 10,000 duratti gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa tapha isaa jalqabaa dirree isaa irratti waggaa 5 booda kan taphate. Tapha kanaan Charinnat Gugsaa kubbaa Masfiin Taaffasaa mijeessee kenneef goolii jalqabaa galchuudhaan kan 1-0 daqiiqaa 7 irratti dursuu eegalanii san booda gooliin homaatoo osoo hin dabalamin taphichi sanumaan kan goolabame gama Sao Tome and Principeetti yaalii dhedheeraa yookaan kubbaa fageenyarraa yaalaa turanitti hin fayyadamne. Kanaan alatti Abeel Yaaloo carraa goolii lammaffaa Itoophiyaa galchuu daqiiqaa 30 irratti argate osoo hin fayyadamin hafee kubbaa kana taphataa biraatiif kennuu osoo qabuuti ofii isaatiif yaaluudhaan goolii hin galchine. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa ammoo tapha kaleessaa kanaan dargaggootaafis carraa taphaa kennaniiru. Kabbee Buzunaa taphataan Nageellee Asiif taphatu daqiiqaa 87 irratti dirree seenee taphateetiin jira. Taphataa goolii gagse galchee Charinnat Gugsaa bakka bu'uudhaan gara dirree kan seene. Kanaan alatti dargaggoonni akka Giruum Hagosii fi Waganee Gazzaany, Alam Birhaan Yigzaa fi Habtaamuu Takasteen jijjiiramanii seenaniiti kan jiranii. Itoophiyaan gulaallii Afrikaa waancaa Afrikaa 2027 Keeniyaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaan waliin qopheessan kana keessa seenteetiin kan jirtu. Kanaan alatti Itoophiyaan erga bara 2020 taphoota 2 walitti aansuudhaan yoo injifattu kan jalqabaati. Ergasias taphoota 37 taphattee yeroo tokkollee walitti aansitee tapha 2 hin injifanne. Sababni isaa immoo biyyattiin waggoota kana gidduutti dirreen ala deemuudhaan kan taphattu. Yeroos Niijer goolii 3-0 akkasuma Madagaskar goolii 4-0 injifachuun waancaa Afrikaaf darbuun ni yaadatama. Sao Tome and Principe waliin immoo taphoota 4 jiruu kubbaa miilaa keessatti yookaan immoo walumaa galatti taphoota 4 kan waliin taphatanii. Isaanuus Yohaannis Saaleetiin leenji'aa yookaan durfamaati. Bara 2015 tapha 2 waliin taphatanii bara kanas tapha 2 waliin kan taphatanii. Tapha jalqabaa Itoophiyaan ni mo'amte goolii 1-0dhaan. San booda taphoota 3 walitti aansuun injifattee jirti. Taphoota 3 kanaan goolii 7 galchitee gooliin tokkollee osoo irratti hin galin kan dirreedhaa bahanii. Taphoonni gulaallii duraa waancaa Afrikaa kun biyyoonni kaleessa taphatan Burundiin 4-0 Chaad injifattee jirti. Waliigala goolii 8-0 injifachuudhaan tapha gulaalleetiif darbiteetii jirti. Eritiriyaan goolii 2-1 Iswaatiin injifattee tapha waliigalaatiin immoo 4-1 injifachuudhaan kan darbite. Soomaaliyaa fi Moorishees tapha duraas tapha kanaanis goolii walitti galchuu hin dandeenye. Peenaalitiidhaan ammoo Soomaaliyaan goolii 4-2 injifachuudhaan marsaa itti aanutti darbiteetiin kan jirtu. Suudaan kana dura goolii 4-1 Jibuutii injifattee darbitee jirti. Leseettoon 2-1 Siisheels injifatanii biyyoota 12 dorgommii kanaaf morkataa turan keessaa Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 6 gara gulaalleetti achi darbaniiti kan jiranii. Odeeffannoo gama Afrikaatiin Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoon waggoota 52 booda hirmaannaa waancaa addunyaa argatteetiin kan jirtu. Tapha mo'atanii darbuu biyyoota ardii biraa waliin kan taphattee Jamaayikaa waliin taphachuudhaan goolii 1-0 injifachuudhaan biyya kurnaffaa Afrikaarraa waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaatte taateetiin kan jirtu. Yeroo tapha idilee Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo goolii 2 galchiteetiin turte ta'us taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa qabame. Biyyattiin goolii injifannoo argachuudhaaf daqiiqaa 100 ol eeguudhaaf kan dirqamte. Taphataan sarara ittisaa Barnilee Akseel Towaanzeebeen goolii galcheen biyyattiin gara Ameerikaa akka imaltuuf gargaareetiin jira.
taphaan duratti Akseel Tawaanzeebeen jiru kubbaa miilaa koo keessatti taphni kun tapha cimaadha yookaan immoo tapha iddoo olaanaa kennuufidha jechuudhaan kan inni dubbate haasaa isaas gochaan dhugoomseetiin kan jiru. biyyattiis waggoota 52 booda waltajjii guddaa addunyaa kana irratti akka hirmaattuuf gargaareetiin kan inni jiru. Taphataan kun erga bara 2024tti tapha intarnaashinaala jalqabaa biyya isaatii fi kan taphate tapha kanaanis goolii murteessituu galchuudhaan biyyattii gara waancaa addunyaatti imalchiiseetiin kan jiru. Dursaan taphattoota duraanii garee biyyaalessaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Gabriel Zaakowaaniin waggoota 52 jechuun yeroo dheeraadha. Dhaloonni haaraan immoo imala kana daangaa itti godheera jechuun taphattoota amma jajateetiin kan jiru. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoon biyya kurnaffaa Afrikaa irraa waancaa addunyaa 2026 biyyoonni Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon waliin ta'uun qopheessan irratti daawwannu ta'aniiti kan jirani. Gulaallee waancaa addunyaa biyyoonni ardii garaagaraa waliin taphatan kanaan amma Iraaqii fi Booliiviyaan waliin taphachaatiin kan jiranii. Taphichi daqiiqaa 97 irratti kan argamu. Iraaq goolii Ali Al-Hamaadii fi akkasuma Ayman Huseen galcheen 2-1 dursaatiin kan jirtu. Moosaas Paaniyaagaan immoo goolii takkitti Booliiviyaa galcheetiin jira. Taphichi goolabamuudhaaf dhiyaateetiin jira. Qabxii isaa boodarra simbiraan kan ga'u ni ta'a. Gaanaan leenjisaa garee kubbaa miilaa biyyattii Otoo Adoo hojii leenjisummaa irraa kaasteetiin kan jirtu. Waancaa addunyaa tiif guyyoonni 72 osoo hafuuti Gaanaan leenjisaa Otoo Adoo hojii leenjisummaa irraa kan kaafte. Gaanaan shaampiyoonii Afrikaa yeroo afuriiti. Tapha michoomaa lama walitti aansuudhaan taphattee taphoota michoomaa lamaanuu kan mo'amte. Oostiriyaadhaan goolii 5-1 akkasuma Jarmaniin immoo goolii 2-1 mo'amuudhaan leenjisichaa hojiirraa kaasteetiin kan jirtu. Waancaa addunyaa ramaddii Ingilaandi keessatti kan argamtu Gaanaan taphattoota murteessoo kanneen akka Antoonii Semenyoo fi Muhammad Quddus faa garee ishee keessaa qabdi. Ta'us waancaa Afrikaa 2025 ji'a lamaan dura Morokkootti dorgomamee Senegaal injifatte irrattis osoo hin hirmaatin biyyaaf ta'edha. Tapha Jarmaniin mo'amaniin booda waldaan kubbaa miilaa Gaanaa murtoo ariifachiisaa fudhateen Otoo Adoo gaggeessuu beeksiseetiin kan jiru. Leenjisaa haaraa immoo bakka buusa jedhameetiin kan eegamu. Otoo Adoon Jarmanitti dhalatanii yeroo taphataa turanitti biyyattii taphoota 15 tajaajilaniiti kan jiranii. Hojii leenjisummaa isaanii yeroo lammaffaaf bitootessa bara 2024 leenjisuutti kan deebi'anii waggoota lamaan darban yookaan Gaanaa waliin dabarsan kanatti leenjisaan muuxannoo sanaan dura hin qabne kun taphoota 34 biyya dursaniiti jiran. Isaan keessaa 12 qofa injifatanii taphoota 8 qixabaa'uun taphoota 14 kan mo'amanii biyyattiin sadarkaa dur ittiin beekamtu sanaan morkachaatiin hin jirtu. Waancaa addunyaa 2026 qopheessummaa biyyoota 3 US, Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon dorgomamu kanaaf biyyattiin darbiteetiin jirti. Garuu immoo haala kanaan itti hin fufnu jettee waan sodaatteef leenjisaa isaanii hojii leenjisummaa irraa kaasteetiin kan jirtu. Gama bahar gamaatti yoon achi darbu gulaallee waancaa addunyaa biyyoota ardii Awurooppaatiin Siwiidin, Turkiyyee, Boosniyaa, Heerzegoviinaa fi Riippaabilikni Cheek waancaa addunyaatiif darbuu mirkaneeffataniiti kan isaan jiranii. Itiliin yeroo sadaffaadhaaf tapha mo'atanii darbuutiin dorgommii kanaaf osoo hin gahin kan haftee biyyattiin bara 2018 Siwiidiniin mo'amuudhaan carraa kana osoo hin argatin kan hafte. Bara 2022 ammoo Masedooniyaa kaabaatiin mo'amuudhaan iddoo wal fakkaatatti dorgommii kanarratti osoo hin hirmaatin hafuun ishee ni yaadatama. Bara kanas xumuraaf dhiyaatte Boosniyaa Heerzegoviinaa waliin taphachuudhaan goolii 1-0dhaan mo'amuudhaan carraa kanatti osoo hin fayyadamin kan hafte. Waggoota 12 booda waancaa addunyaa irratti ni hirmaattiif eeggamaatiin kan turte Itiliidhaaf daqiiqaa 15ffaa irratti goolii Mooyiskiin galcheen dursaatiin kan turanii. Ta'us daqiiqaa 41ffaa irratti gaafa ga'u Alessandro Baastooni kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahuudhaan abjuu biyyattii dukkaneesseera jechuun ni danda'ama. San booda Boosniyaa
dhiibbaa uumtee taphachaatiin turte daqiiqaa 89 irratti goolii tokko argattee ittiin qixxaatanii daqiiqaa dabalataa keessatti immoo goolii osoo hin galchine kan gargar ba'anii Boosniyaan ammoo rukuttaa peenaalitii yookaan immoo peenaalitii adda baastuudhaan goolii 4-1 injifachuun waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaatteetiin jirti. Biyyattiin seenaadhuma ishee keessatti yeroo lammaffaaf waancaa addunyaa irratti hirmaachuu isheeti. Imalli shaampiyoonii addunyaa yeroo furii kan Itilii immoo asumatti kan dhaabbate hoogganaan federeeshinii kubbaa miilaa Itaalii Gabriele Gravina namni jedhamu Gaatusoon turuu fi dhiisuu isaanii yeroo gaafataman leenjisichi imimmaan isaanii dhangalaasanis turmaan isaanii kana booda barbaachisaa miti jedhaniiti kan jiranii. Jenaaroo Gaatusoon ammoo as geettee hafuun nama dhukkubsaa sababni isaa baay'ee nuuf barbaachisaa ture lammiilee Itilii fi akkasuma sochii kubbaa miilaa keenyaafis barbaachisaa ture jechuudhaan kan dubbatanii kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf hedduudha malee garuu ammoo hin milkoofne jedhaniitiin kan jiranii. Giraavaaniin kubbaa miilaa biyyattii amma rakkoo guddaa keessa jirachuudhaan kaasaniiti kan jiranii. Leenjisichas tursiisuu waan hedan kan fakkaatanii miti. Akkuma sila kaasa Itiliin waggaa 3ffaaf walitti aansuudhaan iddoo wal fakkaata yookaan immoo taphoota mo'atanii darbuutiin dorgommicha keessa hafuun dhukkubbiitti ta'eetiin jira. Taphataan umrii 40 irratti argamu lammiin Boosniyaa Herzegovina Edan Zekoon biyya isaa waancaa addunyaa irratti akka hirmaattuuf gargaareeti jira. Siwiidiin goolii 3-2 Poolaand injifachuun waancaa addunyaatiif darbite. Viktor Gyökeres biyyattiin waancaa addunyaa irratti akka hirmaattuuf gargaareetiin jira. Taphataan kun taphoota lamaan goolii 4 galcheeti jira. Tapha darbeen haatirikii hojjechuun isaa ni yaadatama. Ammas goolii injifannoo taphataa galcheedha. Antooni Ellangas taphataan duraanii Manchester United amma Newcastleef kan taphatu goolii galcheetiin kan jiru. Siwiidinii fi Poolaand ni darbitiif biyya eeggamaatiin turteedha. Keessattuu ammoo taphattoota akka Roobert Levaandoskii taphataa muuxannoo jabaa qabu taphataa cimaa sarara fuulduraa waggoota 15 darban kana keessatti daawwataatiin turre ta'us biyyattii waancaa addunyaatiif dabarsuu hin dandeenye karaa qaxxaamuraatiin kan dhufte. Taphoota ramaddii tokkollee osoo hin injifatiin Neeshins Liigii fayyadamuudhaan kan dhufte. Siwiidiin carraa dhibbaa argatteen fayyadamteeti kan jirtu. Turkiyyeen goolii 1-0dhaan Kosoovoo injifachuudhaan waancaa addunyaatiif darbiteeti kan jirtu. Riippaabilikni Cheek Deenmaark injifachuudhaan waggoota 20 booda waancaa addunyaa irratti kan hirmaatte. Turkiyyeenis waggoota 24 booda waancaa addunyaa irratti deebiteetiin kan hirmaatte. Taphareef taphatamaatiin ture. Iraaq Booliiviyaa injifachuudhaan waancaa addunyaatiif darbiteeti kan jirtu. Ishee qofaadha biyyoonni yookaan immoo tapha kana qofaadha biyyoota hunda waancaa addunyaa irratti hirmaatan. Kanaaf osoo addaan baasiin kanaaf amma Iraaq darbuu isheetiin biyyoonni 48 waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaatan adda baaniiti jiru. Dhaggeeffattoonni keenya nuuf barreessaati jirtu. Abdii Taamiroo godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Adinaan irraa nuuf barreesseeti jira. Magarsaa Moosisaa godina Iluu Abbaaboor Aanaa Yaayyoo irraa waa'ee kilaba koo Manchester City wanti haaraan maaltu jira jedhee hanga ammaatti odeeffannoon haaraa isaan wal qabatan hin jiru. Barataa jireenyaa Dirribaa magaalaa Beddellee irraa Muhammad Saalaa irratti qophii nuuf hojjedhaa jedheetiin jira. Isiniif kan hojjennu nuti gara fuulduraatti yaallee yoo yeroo kan argannu ta'e. Najiib Badruu Jibriil godina Iluu Abbaaboor irraa nu barreesseera. Maqaan koo Juneeddii Abdoo godina Jimmaa irraa nuun jedheetiin jira. Abarraa Tolasaa jedhama. Beenishaangul Gumuz irraa akka jechuuti garuu immoo barreeffamni isaa sirrii miti. Godina Kamaashii irraa waa'ee Foodan wanti haaraan maaltu jira jedhee Foodan yeroodhaaf ga'umsa gahaa irra gaarii irratti hin argamu jedhamaatiin kan jiru. Garee biyyaalessaa waliinis tapha michoomaa taphachaatiin jira. Biyyattiin kaleessa mo'amteetiin kan jirtu. Taphataan kun immoo Peep Gaardioolaa jalattis hangas mara ga'umsa fooyyaa irratti argamaatiin hin jiru. Taphattoonni biroo iddoo isaa irraa fudhachaatiin kan jiranii. Umar Hirphoo jedhama. Arsii Lixaa Aanaa Qoree irraa warra OBN akka mooltan
maamila keessan ta'uu barbaada. Dheeraa Umar maamila keenya taatee jirta, galatoomii waa'ee Arsenaal jedhee odeeffannoon haaraan hin jiru. Tarii Arsenaal taphattoonni isaa hedduun miidhamaan taphoota michoomaatii fi akkasuma taphoota gulaallii waancaa addunyaatiif taasifamaa jiru kanaan ala akka ta'anidha kan odeeffamaatiin jiru. Margaa Alamaayyoo Wallaggaa Bahaa irraa kan nuuf barreesse qophiin keessan gaariidha nuun jedheera. Ulfaadhaa hedduun keessan warri nuuf barreessitanii tapha michoomaatti gaafa darbu kaleessa Jaappaan injifannoo 5ffaa ishee walitti aansuudhaan Ingilaand irratti galmeessiteetiin kan jirtu. Ingilaandii kaleessa Toomaas Tuuheel leenji'aa tapha jalqabaa kan mo'amtee, keessattuu immoo Haari Keeniin alatti jiruun kubbaa miilaa Ingilaandiitti ulfaataa akka jirudha kan odeeffamaatiin jiru. Taphataan kun taphoota gulaallee waancaa addunyaa taphoota walumaa galatti 10 goolii 10 galchuudhaan biyyattiin osoo hin mo'amin waancaa addunyaatiif akka darbitu kan gargaare. Amma garuu gareen biyyaalessaa kun isa malee imala gaarii yookaan imala dheeraa deemuu akka hin dandeenye agarsiisaatiin kan jiru. Uraagaay waliin goolii tokko qixaan kan baate, Jaappaaniin immoo mo'amteetiin kan jirtu. Kuni taphatichaaf boqonnaan erga kenname asii garichi sarara fuulduraa irratti hanqina akka qabudha kan agarsiisu. Tapha birootiin Morookoon Paaraagaay goolii 2-1 injifattee jirti. Ispeen Ijipti waliin goolii malee xumuranii, Aljeeriyaa fi Uraagaay akkasuma goolii malee biyyoota xumuranidha. Oostiriyaan 1-0 Kooriyaa Kibbaa. Shaampiyooniin Afrikaa Senegaal immoo goolii 3-1 Gaambiyaa injifatteeti jirti. Koot Divaar Iskootilaandi goolii 1-0 kan injifatte. Tapha kanaan Nikolaa Pepe goolii 1 galcheetiin jira. Neezerlaandis Ikwaador waliin goolii malee goolii 1 qixaa kan gargar baanii. Joordaanii fi Naayijeeriyaan goolii 2 qixaan xumuraniiti jiru. Afrikaan Kibbaa tapha michoomaa injifachuu hin dandeenye Paanaamaadhaan goolii 2-1 kan mo'amte. Osuma jennuu Afrikaan Kibbaa waancaa addunyaatiinis biyya amma mo'amte tana waliin kan ramadamte. Taphootarra ganama taphatamaniin Arjentiinaan goolii 5-0dhaan Zaambiyaa kan injifatte. Alvaares, Meesii, Otomaandii, Vaalantiin Baarkoo goolii 1-1 galchaniiti jirani. Biraaziil goolii 3-1 Kirooshiyaa injifatteeti jirti. Daaniiloo, Igoor, Tiyaagoo, Gabriel Maartineeli goolii 1-1 biyyattiif galchaniiru. Kaanaadaa fi Tuuniziyaan goolii maleedha kan xumuranii. Meeksikoon Beeljiyeem waliin taphachuudhaan goolii 1 qixaan xumuraniiti kan jiranii. Odeeffannoo biraatitti gaafa darbu Tootinam leenjisaa Roobertoo Dizervii leenjisaa kilabichaa gochuudhaan qacareeti kan jiru. Waliigaltee waggaa 5 kan waliif mallatteessanii leenjisaan kun ji'a fulbaanaa dhiifama ji'a gurraandhalaa keessa Olompik Maarseen Chaampiyoons Liigaa Awurooppaatiin ala ta'uu isaatiin wal qabatee kilabichaan kan gargar bahanii leenjisaan kun Igoor Tuudor leenjisaan Tootinam guyyoota 44 booda kilabicha gadhiisuudhaan leenjisaan kun kan bakka bu'anii walumaa galatti Tootinam ji'oota 2 keessatti leenjisaa sadaffaan leenji'uudhaaf qophaa'aatiin kan jiru. Leenjisaan duraanii Biraaytan kun waliigaltee waggaa 5 kan mallatteessanii. Bara kana garuu taphoota 7 qofaa kan hafu liigichaanii. Kilabicha immoo liigii gadii keessaa yookaan immoo liigii gadii akka gadi hin buune baraaramuudhaaf qabxii tokko qofaan kilaba sadarkaa 18ffaa irra jiru caaleetiin kan argamu. Taphoota hafan kanaan akkam ni tursiisu kan jedhu waan eeggamuudha. Bara 2026 erga seene Tootinam kilaba tapha tokkollee osoo hin injifatin imalaatiin jiruudha. Amma sadarkaa 17ffaa irratti argama. Haala kanaan yoo itti fufe turmaanni liigichaa isaa yaaddoo keessa kan jirudha. Ta'us immoo Roobertoo Dizerviin liigicha keessatti leenjisaa muuxannoo qabanii Biraaytan waliin yeroo milkii dabarsuun isaanii ni yaadatama. Kanaan alatti ammoo gara Maarsees imalanii Maarsee waliinis yeroo milkiitii kan dabarsanii keessattuu immoo Maarsee waliin yeroo turanitti parsantaan yookaan dhibbantaan injifannoo isaanii 56.5 kan ture. Tapha tokkoon akka goolii 1.8
tokko galchuuti. kun immoo fooyyaadha. ta'us immoo kilabichi chaampiyoons liigii awurooppaatiin ala ta'uu isaatiin wal qabateeti kilabichaan kan gargar baanii amma deebi'anii Ingilaanditti Tottenham leenjisuudhaaf waliigaltee waggaa 5 mallatteessaniiti kan jiranii. Deeggartoonni Tottenham ammoo leenjisaan kun kilabicha akka hin leenjisne kan qeeqanis ni jiru, gareen muraasni jechuudha. sababni isaanii leenjisichi taphataa duraanii Manchester United Mason Greenwood deeggaru jechuudhaan kan qeeqanii. kanas ta'ee sana leenjisichi waliigaltee waggaa 5 mallatteessaniiti jiran.